nama kan eega jaalatte silaa yaada sitti maal irraa barba. Ani hin beeku horeen hin jaaladha. Sababni akkamitti jaalachuu dandeetti? Isarraa maaltu sitti tolee siin jedhaa bara. Jaalalli akkamitti si qabuu danda'e Muzammil irraa? Hin jaaladha ree. Zim jaalala obbolummaati moo jaalala bakka fikirii santu si qaba? Muzammil natiin jaalattaa Muzammil akkam akkasii ta'uu barbaadda? Ijoollee isaati. Waddaaye. Ani Harargeedha. Ijoollee Hararge. Garaan isii qulqulluudha ijoollee Hararge. Okay, deengadda sii deebisee Muzammiliin sababni akkamitti jaalachuu dandeetti? Isarraa maaltu sitti tolee siin jedhaa bara. Jaalalli akkamitti si qabuu danda'e Muzammil irraa? Miyuutii irraa kaasi. Ani hin beeku horeen hin jaaladha. Zim jaalala obbolummaati moo jaalala bakka fikirii santu si qabe? Akkanuma. Fedhesii gaafadhu fedhesii. Naa? Hin jaaladha ree. Okay. Muzammil natiin jaalattaa Muzammil akkam akkasii ta'uu barbaadda? Mee fakkeenyaaf. Achitti maara waan jettuun guutuu. Miyuut irraa kaasi miyuutuu dhibba nurratti hin qabin. Miyuut irraa kaasi. Dhaga'i hin haariniiti. Ijoollee isaati. Waddaaye. Ani Harargeedha. Ijoollee Harargeeti ishii. Muzammil akkam akkasii ta'uu barbaadda? Garaan isii qulqulluudha ijoollee Hararge. Garaa akkam akkasii ta'uu barbaadda Muzammil? Mee yaada keetitti. Hin beeku horeen jaaladhee garee bakka hin beeku. Waan inni si ta'u hin beektu? Hin beeku. Ishii ati Muzammil akka dubartii mijattii boonii ta'e jedhamtana jaalatuun beektaa jaartii qabaa. Ati masaanuun barbaadda fakkeenyaaf. Anis akka inni qabu hin beekaa baroosuma hin beeku bakka ani. Jaalalli isaa oovarii sitti taanaan ifumaan dabilima kana akkasumatti onna ta'uu barbaadde jecha. Ifirratti dabalata osoo inni si fuudhe itti heerumta? Aarsaa Muzammalii kafalamu kamuun kafalamtaa wayita namni loluu wayita diina isaa minaamin kara kamiinuu biran dhaabattaa Muzammiliin? Yani namni isa arrabsu jiru hunu waan faarsu jiru na fakkaata. Ani khalees na gaafatanii turanii akkasuma miti. Amma namni baay'ee nama miidiyaa irra guddachuuf deemu kana yookaan amma akkuma Muzammiliin jaalattu ka isa jibbullee baay'ee jira sii galee. Ati wayita namni isa arrabsu wayita namni waa isaan jedhu iyyuu waan namni isa faarsu waan namni isa kabaju namni martuu isa jaalatu si fakkaata jecha. Badii isaallee waan gaarii wayii waan dalage Muzammil si fakkaata jecha. Bade naa nyaattu sareen. Ishi. Neeba. Amma qoy as biratti gaafiillee gaafanne nullee deebiste. Waan namni nama jaalate akkamitti waan namni sun ta'uuf wallaalamee achitti irra nu deebitu fakkeenyaaf Muzammil yoo jaaladhe Kira shodda sun ucceetti tasanin gaafasa sanii miti. Amma waan fakkeenyaaf amma isin kun amma Muzammil boonillee hin qabaa isinan jirti amma walumaa gala asmishaan Muzammil irraa maal barbaaddi? Waanuma isiin feetu maal akka inni godhu barbaaddi? Yaani jechuun akkam akka ta'u. takki fuudhuu takki maarroo jechuun isaaf waan inni godhi jedheen hin gooti am hin jaalatte haa jennu. Qoy kaan gaafanna fedhasii gaafanna nama kana eega jaalatte silaa yaada sitti maal irraa barbaad maal feetii akkam akka inni ta'u feetii fi yaani osoo maal taat osoo maal argattee gammachuu argatti. Fedhasii gaafadhaa kan. yaa osoo bira dhayxee fa'aa kam. Ol wayi fuulaa mul'adhu.
Gaafii abdiin siin jedhe deebisi. Akkanaa ta'uun fedhu deeni jaalalaman qabuuf akkanaa hawwatuun fedha malee. Ijjee jaalala isaa qabda jechuun jaalala isaa qabaattee ati ofii keetii miidhamaa imimmaan reefisam keessa keetitti gadi booyaa dhuftee bakka kanatti waan akkanaa akka inni naa ta'uu barbaada jettee uummata kanarra himachuu qabda malee uummata akka kanaa ta'uu barbaada. Homaan barbaaduun kun sirraan fuudha. Yookaan kun jaalala kijibaati muudii qabataa jedhuta. Waan akkanaa naa ta'uu qaba Muzammil miidhamaa jira Oromoo dhagaa. Muzammiliin isa duubatti hagana jaalataa ture. Jettee himachuu qabda Muzammil maal akkasii ta'u. Bira dhaqeetiin itti hima garaa kiyya guutulee yoo jette waadaa Oromoo irratti galtee hintillee rakkoo hin qabu. Waan si ta'u bira dhaqxee jechuudha. Bira dhaqxee himtaa booshoo hojjate waan argitan. Amma mucattii dhugumaan jaalatti qabdeertii ijasii irraa arguu jirra. Amma kun jaalala. Namni jaalate immoo hin qaanfataa. Dubbachuu yoo nu dadhabaa jirti waan ta'eef iyyuu. Sanbiraan warri hararkuun hin soban beeku dhugumaan jaalata. Isin amma beektaa maal taate jaalachuu kiyya qofa beekaa jedha. Bakka. Habibi bara mucattii jedhaa yoo namni isa arrabsu waan isa faasan fakkaata dhaarti kana caalaa akkam godhamu. Jaalalli kana caala eessa jira? Kanaafuu soo amma wanti godhamuu qabu itti mari'annaa yoo isheen asii buute jechuudha. Asmishaa. Boo'aa jirti bara ishiin jala tarte. Laa boottu. Boo'aa jirtaasa? Laa bootti hin jiru. Okay. Mee amma fakkeenyaaf boon illee na jirti. Mee atama booni maal jettaan mee akka intala shamara tokkootti silaa shamarri walii yaaddanii wal jaalattanii wal kabajanii mee booni maal jettaan? Boon illee si caala jaalatti mee booni maal jettaan ati? Hin jawun beeku waan takkaan hin jawun beeku. Jechuun mee silaa waan sammuu kee jiru wajji dubbadhu meetti. Wajjumaan jiran nettammoo an akkanumatti jaaladhe lakkisa karoora hirumaa isatti hin qabu jaaluma ibsuu barbaadeef jettammoo mee maal jettaan? Ani wallahi waan takka waan hin jawun beeku. Maa wallaalta jechuun yaanii Abdii dhiifama naa godhi. Fakkeenyaaf isin kun Muzammilii kana hin jaalladhu.